Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 10 irra kan jiru kaasnetu waliin wajjiniin baranna. Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsi 10 akkana nuun jedha. Gammachuu uummata hundaaf ta'uu jedha. Mee hundumti keessan wajjiniin jettu gammachuu jedhame uummata hundaaf ta'u. Egaan dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa kan argannu Wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa 10 irratti barreeffamee kan jiru yoo ta'u, wangeela kana kan nu barreesse qulqullicha Luqaasidha. Dubbii sagalee kana immoo kan dubbate ergamaa Waaqayyooti. Ergamaan Waaqayyoo eenyutti dubbate kutaa kanarratti yoo jenne, gaafa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa Beetlihemitti gololoonii keessatti durbee Maariyaam irraa dhalatee naannoo sana marsanii horii isaanii eeggachaa tiksitoota horii naannoo sana jiraniif dubbii sagalee kana ergamaa Waaqayyoo dubbate. Ergamaa Waaqayyoo Waaqa biraa ergamee dursaan dursattis osoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara haadha keenya dubaroo Maariyaam keessa gadameessa ishee keessa hin bulin, Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaasnee akkuma ilaallu durseetuu gara Naazreet Galiilaatti dhufee ergamaan Waaqayyoo mana qulqullummaa bara sana yookaan Ayihudoonni ijaaranii Waaqayyoon itti galateeffatan keessatti erga durboon Maariyaam mana Waaqayyootiif mana qulqullummaatiif haadha isheerraa abbaa isheerraa adda baatee kennamteen booda bara daa'imummaa isheetti umurii dheeraa osoo hin jiraatin ergamaan Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dura ergamee haadha keenya dubaroo Maariyaamitti misraachoo guddaa akka dubbate hundumti keenya hin beekna. Ergamaan Waaqayyoon saboota Addaam hunduma isaanii baroota dheeraadhaaf gadda keessatti kufanii rakkoolee adda addaatiin rukutamanii jiraataa turaniif bara barri xumuraa qaqqabutti Waaqayyoon araara isaa, Waaqayyoon dhiifama isaa, Waaqayyoon jaalala isaa biyya lafaa kanarratti yommuu inni ibsuudhaaf mul'isuudhaaf yaadetti durseetu ergamaa isaa Waaqayyo fuula isaa dura ergeera. Ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti osoo hin ergin misraachoo guddaa qabatee gara durbee Maariyaam ergamaa Waaqayyoo dhufee ati yaa durboo gammadii jechuudhaan kutaa kanarratti Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaasnee yoo dubbisne ni arganna. Maaliif jennaan baroota hedduu gammachuu kan qabu misraachoon gara biyya lafaatti dubbatamee hin beeku. Ijoolleen Addaam baroota hedduuf gaddaa fi rakkina keessa turuu isaanii asuma seera uumamaa boqonnaa 1 irraa kaasnee lakkoofsa 26 kaasnee ilaallu Waaqayyo mucaa namaa jalqabatti yommuu uumu akka gadduuf hin uumne Waaqayyoon, akka gammaduuf uume Waaqayyoon, du'aaf hin uumne Waaqayyoon, jireenyaaf uume Waaqayyoon, akka baduuf hin uumne Waaqayyoon, akka jiraatuuf uume Waaqayyoon, akka garboomuuf miti kan uume Waaqayyoon, sirumayyuu caalatti aangoo kenneefi kan isarraa bandu aangoo guddaa laachuudhaan Waaqni keenya bineensotaaf illee maqaa akka baasuuf gammachuu keessa jiraachuudhaan Addaam gadda tokko osoo hin argin gargaartuun isaaf akka kennamtu qubaasaa jiraachuun illee isaaf hin barbaachisu jedhee wanta sanyii Addaam booda hundumaarra dhufaniif barbaachisu hundumaa uumee uumamoota hundumaa booda Waaqayyo abbaan keenya Addaamin akka uume
kitaabni seera uumamaa kun nutti hima. Hundumaa erga uumee xumureen booda wanta hundumaa erga hojjeteen booda biqiltootas haa ta'u bineensotas haa ta'u warreen kamiyyuu haa ta'an kana hundumaa adda raawwateen booda Waaqni keenya Addaamin uumee isa immoo yommuu laalu qophaa ta'uu isaatti hin gammanne Waaqayyoon. Kanaafuu mee nama isa gargaartu isumarra haa baafnu itti agarsiisnu jechuudhaani mariin Sillaasee gaggeeffame jedha kitaabni qulqulluu. Walii galanii Sillaasee walii gale. Walii galtee kana keessatti Addaamis Hewaanis nama ta'anii biyya lafaa kanarratti bakka Waaqayyo qopheesse keessatti jannata keessa akka jiraataniif gaarummaa fi jireenya Waaqayyo kaa'ee jedha. Kanumaafuu waggoonni inni jiraataa ture sun kufaatiidhaan dura waggoonni jiran sun bara gammachuu ture, bara nageenyaa ture, bara jaalalaa ture. Qullaa ta'us uffata ayyaana Waaqayyo kan uffate waan ta'eef Hewaanis Addaamis wal ilaalanii walitti qaana'uun hin jiru ture. Gaddi tokko fuula isaanii duraa hin mul'atu ture. Baroota jaalalaa, baroota nageenyaa, baroota gammachuu keessa baay'een jiraanne Addaamiif Hewaan. Haala kanaan mucaa namaa jiraataa jiru kana Daabiloos kabaja isaa gadi lakkisee bakkatti uumame dhiishee waaqummaa barbaadee ergamoota akka isa waaqessaniif ana kan isin uume jechuudhaani Waaqayyoon immoo kan ergamoota uume akka jiru ergamaan qulqullichi Gabri'eel amma Waaqa keenya argannutti bakkuma jirrutti haa dhaabbannu jechuudhaan ergamoota warreen ciccimoo kufaatii hin barbaanne duuka bu'oota yookaan immoo nagada isaa kan jedhamu Saaxinaa'eel 99 wajjiniin inni gara ibiddaatti yoo gadi bu'u qulqulloonni biraa ergamoonni biraa dhaabbatanii turaniiru. Bakka duwwaa taate kanatti Addaam kan uumame abboonni keenya akka nu barsiisan kabaja Saaxinaa'eel irraa ka'ee kanarraa Waaqayyoon kan bakka buuse ergamaa biraa uumuudhaan osoo hin ta'in Addaamin uumuudhaan bifa isaatiin fakkeenya isaatiin uumuudhaan gammachuudhaan akka ergamootatti akka jiraatuuf kanaaf uume Waaqayyoon. Garuu diinichi kufe suni Addaam gammadee Waaqa isaa wajjiniin akka jiraatu fedhii hin qabu ture. Fedhii waan dhabeef halkanii guyyaa osoo hirriba hin qabaatin baay'eedhumatti dhama'ee Addaam gammadaa jiraachaa jiru kana gadda keessa galchuudhaaf dhugumatti saba Waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa 3 yoo dubbifne kallattii adda addatiin maloota garaagaraa fayyadamuudhaan gara dubartittii isarraa baatee isaaf kennamtee jechaa fi sagalee isaa kallattii adda addatiin qaqqabsiisuudhaan Addaamii fi Hewaan inni dogoggorsiise Daabiloos. Abboommi Waaqayyoo gadi lakkisiise. Daandii Waaqayyoo irraa akka goran taasise. Deemsa Waaqayyoo akka gadi lakkisan taasise. Har'as yaa saba Waaqayyoo diinni keenya Daabiloos kun hin ciisu. Irriba hin qabu. Kanaaf kitaabni qulqulluun isin horraftu. Diinni keessan Daabiloos garuu akka hambassaa yookaan leenca baroodu halkanii guyyaa isin marsaa naannoo keessan marfataa. Maaliif jennaan akka ergamoota Waaqayyoo nu eeguuf osoo hin ta'in diinni keenya dhugumatti saba Waaqayyoo gammachuu Waaqayyoo irraa argannu irraa akka adda baanuuf yoo barbaade karaa dhibeetiin dhufa, yoo barbaade karaa ilaalcha addunyaatiin dhufa, yoo barbaade fedhii biyya lafaatiin dhufa, wantoota garaagaraatti fayyadamuudhaan diinni keenya Daabiloos har'as boqonnaa hin qabu yaa saba Waaqayyoo. Waa'ee ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wagga waggaan kan kabajnu gammachuu keessaa akkamitti baanee gaddi nurra tures maal fakkaata bakka kufne immoo akkamitti kaane inni jedhu kitaaba qulqulluu keessatti kana hadda waan biraa hin qabu. Kitaaba qulqulluu yommuu jennu uumamtootaa nutti akeekkachiisa. Sana booda immoo kufaatii mucaa namaa nu barsiisa kitaabni qulqulluun.
baraka ku haaraa dhalachuu Kiristoos irraan immoo qabee mucaan namaa akkamitti ka'ee inni dhumaa immoo abdii maalii qaba mucaan namaa garam deemaa edda bakka kufee ka'ee edda jireenya jalqabaatti deebi'ee erga Waaqayyoon humna guddaadhaan isa jaalate garam deemaa kan kanaan addaa waa biraan qabu kitaabni qulqulluun ilaalaa Addaam haala sanaan yeroodhuma sanatti Waaqayyoo irratti daddarbaa hojjechuudhaan kufaatii keessa galee yeroodhuma sana gadduu jalqabeedha. Waaqayyo gadda nurraa haa fageessu. Ameen jedha. Ilaala yeroodhuma sanatti inturu hin bulu saba Waaqayyo. Waaqayyo irraa adda baanan gaddi keenya hin dabala. Gammachuun keenya ni irrata. Waaqayyo irraa adda baanan yoomiyyuu taanan nyaannus hin quufnu, uffannus nutti noo'u, hin miidhagnu. Fuulli keenya kan miidhagu dhugumatti saba Waaqayyo kallattii adda addaa kamiiniyyuu kan bareennu kan milkoofnu yoo eenyu wajjin hin jiraannedha yoo Waaqayyo wajjin hin jiraannedha. Biyyi lafaa kuni har'as taana maaf gadditi wantoonni adda addaa ishii gaddisiisan maaf ishiitti baay'atan yoo jenne Waaqayyo irraa waan adda baateefi oolmaa Waaqayyo waan dagatteefidha. Waaqayyoon jiraachuun isaallee waan shakkituufi icciitii yookaan immoo rakkina biyya lafaa kana furuu kan danda'u Waaqayyoo ta'uusaa waan wallaalteef waan shakkiteef rakkoon ishii dabalaa deemaa. Kaleessa tokkotu dhufe har'a tokko dabalamaa borummoo tokkotu dhufaa iftaan kan biraati kallattii adda addatiin biyyi lafaa kuni dhuguma Waaqayyo irraa adda baanan gammachuu sin argattu. Milkaa'ina sin argattu, nageenyi sin jiru, ifti sin jiru, odoodhuma aduun ba'u jireenya dukkanaatu nutti dhaga'ame keessa keenyatti. Addaam jireenya dukkanaa isatti dhaga'ame. Baroonni rakkoo isa irratti baay'atanii Waaqayyo sagalee isaa dhageessisee ammas Waaqayyo sagalee isaa nu haa dhageessisu. Dhuguma dhiifama isaa nu haa dhageessisu. Gaarummaa isaa, dhiifama isaa, jaalala isaa Waaqayyo biyya lafaa kanaaf yoo kan hin kennine ta'e dhugumatti yaa saba Waaqayyo eenyumtu ce'ee jiraachuu hin danda'u. Eenyumtu darbee jiraachuu hin danda'u. Addaame gaddee lammee deebi'ee Waaqayyo irratti miidhaa daddarbaa hojjetee baaluma nyaate sana ofitti uffisee bosona keessa galuudhaani Waaqa dhokachuu barbaadeedha. Eenyu dhokachuu barbaade? Waaqa dhokachuu barbaade. Waaqa duraa dhokachuun hin danda'amaa? Hin danda'amu. Waaqni keenya gaarri guddaan isa hin da'eessu, halkan guddaan isatti hin dukkanaa'u. Dhugumatti saba Waaqayyo hundumaa kan danda'u. Kanaaf Daawit koochoo baasee ani aga biyya lafaa dhuma ishiitti oon kaadhallee si'oolii keessa oon seenallee galaana keessa oon lixallee yaa Waaqayyo ija kee fuulduraa dhokachuun hin danda'amu jedhe. Ija eenyuu fuulduraa? Dargaggummaa keenya keessatti ammeenya hojjanne yoo taane wanta Waaqayyoo hin jaallanne dalagne yoo taane dhugumatti saba Waaqayyoo ija fuulduraa Waaqayyooti dhokachuun hin danda'amu. Kanaaf bara dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu kan jedhu kitaabni qulqulluun eessumattuu si arga Waaqayyoon. Har'a haala kanaan as teenya borummoo iddoo biraa hoo deemne ilaalchi biraa keessa keenya jira yoo ta'e dhugumatti saba Waaqayyoon argaa. Addaam waame. Waaqni Addaamin waamee eessa jirta yaa Addaam jedhe kufaatii isaa innumtu ofii isaati ragaa akka ofitti ba'uufi malee Waaqni keenya arguu dadhabee miti. Galanni guddaan Waaqa kanaaf haa ta'u. Galateeffadhaame Waaqa kana. Waaqa hundumaa arguu qabna. Ilaalaa innumti mataan isaa akka ragaa ofitti ba'uuf akkas jedhe Addaam sababa kaase yaa Waaqayyo dubartittii ati akka na gargaartuuf naa kennite sanatu na dogoggorsiise. Gaafii Waaqayyo garuu eessa jirtaa? Nagaa hirtuuyi eessa jirtaa ture? Deebiin Addaam garuu kennaa Waaqayyo xureessutti deeme. Isa Waaqayyo kenneefi ishee himachuutti deeme. Dhugumatti saba Waaqayyo sababa walitti barbaaduu hin qabnu. Cubbuu keenya dabnee amanuu qabna. Kallattii adda addatiin ilaalcha garaa garaa kan of keessaa qabdan. Asis jiraattanii biyya halaas jiraattanii kallattii miidiyaa OCN dhaan sagantaa keenya kana kan hordoftan dhuguma isiniin jenna.
namatti quba qabuu manna of ilaaluun dhugumatti abshaalummaa guddaadha. namatti quba qabuun hin salphata baay'een guddatu garuu of ilaaluun barbaachisaadha. Addaami abboommii Waaqayyoo darbeera nyaateera garuu isa Waaqayyo jedhe dhiisee deebii biraa deebise yeroonuma kanatti Waaqayyoon isa irrattis murtee dabarse. kanaan jalqabee murtee Waaqayyoo isa irratti darbe Addaami Hewaan bofa sana irratti daabiloos immoo kufeera durseetuyyuu Waaqayyo murtee isa irratti dabarsuudhaan dhugumatti saba Waaqayyoo sanaan booda yeroo sana jalqabee waggaan 5,500 bara gaddaa itti ta'e mucaa namaatti. bara maalitti ta'e? bara gaddaa itti ta'e. wal nyaachuun, wal loluun, wal reebuun, wal ajjeesuun dhugumatti saba Waaqayyoo mee bara kana oteessanii ilaaltan. bara sanatu deebi'ee dhufee nama jechisiisa nama kitaaba qulqulluu beekuuf nama daandii Waaqayyoo irra deemuuf. bara murtee Addaamitti darbe sanatu nuyi warra fayyee du'a jalaa bahee ijoollee Waaqayyoo ta'etti lammee deebi'ee dhufee jenneetu shakkina. Waaqayyoo bara sana nutti hin deebisin. Ameen jedha. bara sana ammas nutti hin deebisin. kadhannaadha keenya durbee Maariyaamitiin eegumsa ergamootatiin kadhannaa abboota tolootatiin bara akkasii Waaqayyo nurra haa dabarsu. barri gaddaa itti dhufee ijoolleen isaa isarraa dhalatan jilba isaa keessaa bahan Addaami dhugumatti wal ajjeesuu jalqaban. Qaayeliif Haabeel isarraa maddanii wal nyaachuu jalqaban, wal ajjeesuu jalqaban. arras kana arginaa dhugumatti saba Waaqayyo Addaam baroota sana hundumaa dabarse. Waaqayyo garuu akkana hin jenne callisee isa hin ganne waadaa galeefi bara dhumaatti ati Addaami kan sirraa dhalatu mataa bofichaa isa si dogoggorsiisee isa irra si hejjeta inni immoo koomeesaa si jalaa rukutaa jechuudhaan dubbate Waaqayyoon. koomee kan nu jalaa rukutuuf kaatu har'as diinni jira. koomee maal kan nu jalaa gochuu kaatu? nu kuffisuudhaaf koomee keenya nu jalaa rukutuudhaaf kan kaatu jira. garuu diina keenyarra bara hanga baraatti akka wal hin jenneef kan irra hejjatee gammachuu keenya nu deebise durbee Maariyaam irraa nu dhalateera. galata galchaa gooftaa kana. durbee Maariyaam irraa nu dhalateera. lammee akka wal hin jenneef mataa ol qabatee mucaa namaa irratti aangoo akka hin qabaanneef inni gololoon itti dhalate seenaa keenya jijjiireera. galanni guddaan gooftaa kanaaf haa ta'u. inni of salphise nu kabajeera. kanaafuu waadaa galeefi ilmoo keerraa dhaladhee mucaa keerraa argamee ilma kiyya tokkicha biyya lafaatti erguudhaan yaa Addaami akka kuftetti naftu sin kaasa, akka baddetti naftu sin barbaada, akka duutetti naftu jireenya siin laadha jedhe Waaqayyo. kanaafuu dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu kabajnu hangafa ayyaanaati. galata galchaa Waaqa keessanii. hangafa ayyaanaa isa guddaadha. osoo inni dhalachuu baate, osoo inni gololoonii buluu baate, osoo inni daaree haati keenya durbee Maariyaam uffatatti uffistullee dhabdee hafuurri horii, hafuurri harree gololoonii keessatti agaysa ho'isuudhaaf dhiyaatanitti qullaanuu ta'uu baate nuti akkanatti miidhagnee adii uffannee ayyaana kanan kabajnu turre. galata kanaaf galchaaf gooftaa kanaaf galanni guddaan haa ta'u. ayyaana kanan kabajnu ture. kanaafuu Waaqayyo waadaa galee waadaa isa sana sin eege. qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti akkuma dubbate barichi yommuu xumuru barri gidiraa sun, barri gaddaa sun yommuu mucaa Addaamirraa darbuudhaaf ka'utti Waaqayyoon ilma isaa tokkicha erge. innis immoo durbee Maariyaam irraa dhalate hundumaa fayyisee jedhe. baga fayyitan. galata galchaa gooftaa keessanii. hundumaa fayyisee jedhe. ammas ilaala dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugumatti saba Waaqayyoo boqonnaa haaraa namaa fi Waaqayyoon gidduutti nuuf baneera. boqonnaa akkamii? boqonnaa haaraa. boqonnaa haaraatu nu baname dhalachuu isaatiin. dhugumatti saba Waaqayyoo boqonnaan nuti keessa turre waggaa 5,500 barri nuti keessa turre bara gaddaati.
Kanaafi kitaaba kanarratti sommuu laallu wangeela Luqaas boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa kaastanii yommuu laaltanii erga qulqullichi Gabri'eel durbee Maariyaamitti misraachoo himee barri dahuumsa yeroon dahuumsa haadha keenya durbee Maariyaam yogguu qaqqabutti jedha. Seerri tokko bahee labsiin tokko bahee innis maal kan jedhu namni biyya lafaa hundumti isaa agalmaa'u galmee irratti maqaansaa aataa'u galmaa'ee mootii biyyaa biratti haa beekamu jechuudhani qeesaarota warreen jedhamanii isaanii seera baasanii labsii baasanii jedha. Durbee Maariyaam deemsi kan itti dhufe ciniinsuu jala kan geesse maal gootiree isheenis sayifiin guddaan albeen guddaan ishee irra darbaa jira waan ta'eef waa'ee biyya lafaa kanaatiif kan filatamte waan taateef Waaqayyo jaallatee sanyii qulqulluu taasisee biyya lafaa kanarratti kan ishee hambise waan taateef haati keenya durbee Maariyaam gidiraa hedduudhanii mucaa ishee garaatti baattee ji'a 9 erga geessee deemsa guddaa taasisanii deemanii Beetlehemin qaqqabanii Beetlehemin yommuu qaqqabanii isheen usuuteechaa deemaa dhatte yogguu dhaqanitti namoonni hedduun bakka qabatanii jedha. Namoonni hedduun maal ta'ani? Keessummoonni addunyaarraa Beetlehemitti walitti qabaman hundumti isaanii bakka qabatanii jedha. Yaa saba Waaqayyoo har'as wantoota hedduun keessi addunyaa kanaa qabamee jira. Keessi namoota biyya lafaa kanaa qabamee jira. Durbee Maariyaamiidhaaf kan warra bakka dhaban gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa gola loonitti dhalateef warra bakka dhaban abboota qulqullootaaf raajotaaf warri bakka dhaban tolootaaf wareegamtootaaf warri bakka dhaban abboota keenya eebbifamoota phaaphaasotaaf warri bakka dhaban ilaalchi biyya lafaa kun isaanii sammuun isaanii haxxummaa biyya lafaatiin kan guutame sobaan kanaasaan daddarbaa abboota phaaphaasotaa irratti illee kan dubbatan magaala keenya ga'uu baatu garuu godina keenya keessatti illee ilaalcha kana babal'ifatanii kan deeman Waaqayyo isaanitti haraaramu ameen jedha. Waaqayyo dhiifama isaaniif haa laatu. Bakka dhabinaa qulqullootaaf bakka dhabinaa durbee Maariyaamiidhaaf sammuu keessan keessatti laphee keessan keessatti ilaalcha keessan ba'umsiif galuu keessan keessatti bakka horadhaa. Yoo bakka gadi lakkistan yoo tole jettan yoo ajajamtan kadhannaa fi araarsummaa isheetti dhugumatti yoo amanne dhugumatti yaa saba Waaqayyoo nuti eebbifamna. Bakka dhabani Yoosefi durbee Maariyaam wajjiniin bakka dhabee asiif achi kaatee bakka argachuudhaaf ciniinsuun itti dhufeera. Yeroo kanatti gola loonii yoo namni hin seenu keessummaan kamiyyuu hin dhaqu gola loonii argate. Beektu mitiire maal jennaa kan horiin kan fardi abaqii yookaan immoo cidhiitti nyaatu maal jennaani? Maal jennaan golgaa kallattii adda addatiin mana keenyatti qopheessinee keessayyuu warri baadiyyaa kanan beekna isa argatanii isa argateetu durbeen Maariyaam achirra ciistee mucaa ishee deesse. Bakka dhabanii fi har'as waan gaariidhaaf bakka dhabinaa ammeenya bakka dhabaa sammuu keessan ammeenyaaf hin kenninaa ilaalcha biyya lafaatiif ilaalcha wantoota darbaniitiif har'a akka duukaa kaanu wantoota nu taasisaniif bakka qabaannee wanta nu fayyadu bakka yoo dhabne numatti miidhama. Waaqayyo kanarraa hunda keenya nu haa oolchu. Kanaafuu lakkaa'amuu dhaqanii bakka dhabaniitu addunyaan kun gooftaa akkanatti dhufe simachuu dadhabdi. Fayyisaa akkanatti biyya lafaatti dhufe simachuu dadhabani. Maaliif jennaani isaan kan eegaa turani Masihii inni jedhamu suni akkamiin dhalataa? Mana moototaatii dhalataa. Mana bakka nuti kabaja guddaa kenninetti dhalateedhan karaa isaan eegan hin dhufne of salphisee nu kabajuuf dhufe. Galanni gooftaa kanaaf haa ta'u. Gad of qabee ol nu qabuuf dhufe. Tuffatamee nu kabajuu dhufe. Isarraa gad bu'ee ergamaan Waaqayyoo inni ganamaa osoo durbeen Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin ulfaa'ine hafuura qulqulluudhaan dhiiran osoo hin ta'in akka mucaa namaa biyya lafaatti osoo hin ta'in hafuura Waaqayyootiin kan ulfoofte kan garaa isheetti baatte kan dubbate suni ammas balali'ee dhufe ergamaan Waaqayyoo yeroo dhiphuu keenyaa nuuf haa dhufu.
durba Maariyaam amma dhiphuu keessa jirti gololoonii keessa jirti uffata dhabdeerti waan itti uffiftu hin jiru kanaafuu inni dhufe ergamaa Waaqayyoo balali'ee yommuu dhufu kana warreen horii isaanii eegan gololoonii sana marsanii naannoo sana kan jiranii hin gaddanii sodaataniidha barichi isaa bara sodaa waan ta'eef har'as hin sodaatinaa gooftaan keenya nu wajjin jira har'as hin sodaatinaa durbee Maariyaam jirti har'as hin sodaatinaa yaa sabaa dhugumatti kallattii adda addaatiin biyyi lafaa kun nu sodaachisuu dandeessi ergamaa Waaqayyoo jira inni bakka dukkanaa ibsuudhaaf aangoon itti kennameera galata galchaamee ergamaa Waaqayyoo inni kennameefira sodaan hin barbaachisu amanii malee maalin ta'in jedha kitaabni keenya hin sodaatin jedha jarreen sun barri sun bara sodaa bara gaddaa waan ta'eef sodaatanii jedha yeroo kana isin hin sodaatinaa yaa warra bakka kana jirtanii magaalaa Daawititti kan dhalate dhugumatti jireenya kan dhalate dhugumatti ifa addunyaati gammadaa malee hin sodaatinaa jechuudhaan itti dubbate mata dureen barumsa keenya gammachuu ummata hundaatu biyya lafaatti dhufe maaliif sodaattu jedheen yeroo kana isaanis tasgabbaa'anii yommuu ergamaa Waaqayyoo akkanatti dubbatu ergamoonni biraa samiirraa gadi bu'anii warreen walirraa fagaatanii laftii fi waaqii wakan samiin kan wallole ergamoonni Waaqayyoo fi mucaan namaa kan wallolanii waggaa 5,500 waaqii fi namni wallabuudhaan rakkoon guddaan baroota 5,500 kan ture ammuma kana haraarri bu'ee haraarris yommuu bu'utti ergamaa Waaqayyoo fi namoonni naannoo sana jiran akkana jechuun faarfachuu jalqabanii Waaqayyo abbaa keenya Waaqayyo uumaa keenya fi ol Aariyaam irratti ulfinni isaaf haa ta'u mucaa namaatiifis biyya lafaa irratti nageenyaa ta'u mata duree faaruu jedhu kanaan faarfachuu jalqaban namatti hin tolu mee galata galfadhaa Waaqa keessanii ilaala ol samii irratti jedhanam ol samii irratti Aariyaam irratti isa biyya lafaa kana ilaale raajonni waa baay'ee dubbatan ka maaloo yaa Waaqayyo samii kana tarsaasii gadi bu'i rakkina keenya kanas gadda keenya kanas nurraa cabsi jedhanii baroota hedduuf kadhataa turanii kadhannaan raajotaa dhugumatti soomni soomaa turre kuni kanaafi kan isaan soomanii maaloo yaa Waaqayyo jedhani samii kana tarsaasii gadi bu'i samiin hin tarsaa saba Waaqayyo hin tarsaa naxalaa uffanne kana samiin akkasii miti qamasiina uffanne kana miti samiin akkam bara dhiphuu bara gaddaa keessa akka turan nu akeekkachiisa maaloo yaa Waaqayyo samii tarsaasii gadi bu'e amma jedhanitti gahaadhi kanumaafuu samiin isin tarsa'e ilmi Waaqayyo isin dhufe durbee Maariyaam irraa waaqni nama ta'e namni waaqa ta'e qulqulloonni ergamoonni fi mucaan namaa Waaqayyoo fi mucaan namaa samii fi lafti uumamni walitti araaramanii yeroodhuma kanatti mata duree faaruu kana kaafatanii ol Aariyaam irratti galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u biyya lafaa irrattis immoo nageenyi mucaa namaatiif ta'eera jedhanii dhalachuu gooftaa keenyani nageenyi kan ta'e dhugumatti gaddi kan cabe dhugumatti daabiloos kan rifate dhugumatti saba Waaqayyoo hidhaani kan nurraa hiikame kan bilisa baane dhugumatti dhalachuu gooftaa keenyatiin malee dhugumatti yaa saba Waaqayyoo waa biraatiin miti galata galfadhaa gooftaa keessan kana ishaanidha ilaala dhaloonni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos dhalachuun isaa hojiin daabiloos akka nurraa cabu taasiseera hojiin eenyu waggaa 5,500 dhugumatti saba Waaqayyoo mucaa namaarra hojiin daabiloos ture suni guyyaa Beetlihemitti gooftaan keenya durbee Maariyaam irraa dhalatutti yeroodhuma sanatti battalatti nurraa cabeera kanaaf akkas kan jedhe qulqullichi Yohaannis ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 3:8 irratti ilmi Waaqayyoo hojii daabiloos cabsuudhaaf mul'ate jedhe warra sinirraa cabeef mee galata galchaa gooftaa kana nurraa cabeera saba Waaqayyoo eenyumtu kana booda nutti fe'uu hin danda'u hojii daabiloos baanneen sochoonu kana booda dhalachuu isaatti gammanneerra ka nama ta'uu isaatti gammanneerra dhufuu isaatti gammanneerra nuyi warra simateedha malee warra simachuu didee miti kanaaf ergaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:9 irratti yoo dubbifne akkana jedha warra isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif
haboon hangoon isaanii kennameerra warra didaniif garuu irraa fudhatamee jedhe aniif isini har'as simachaa jirra amma bara jireenya keenya gooftaa kana simanneerra gooftaa kana amanneerra gooftaa kana duukaa buuneerra isa waaqessineerra mucummaa guyyaa 40ffaa 80tti arganneerra kun simachuu waaqayyooti waaqa kana isiniif kenneef galata galfadhaa isa kana jechuudha saba waaqayyo aangoon daabiloos nurraa cabeera kanaafu dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaloonni isaa Addaam tikshee gaarii dhabe tikshee gaarii akka argatu taasiseera Addaam maal dhabe Addaam tikshee gaarii dhabe baroota hedduu burjaajaa ture sanyiin isaa hundumti isaanii burjaajaa turani gadda keessa waan turaniif rakkina keessa waan turaniif tikseen gaariin biyya lafaa dhufe kanaaf wangeelli Yohaannis boqonnaan 10 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo dubbifnu tikseen gaariin anaadhaa jedhe tikseen gaariin anaadhaa jedhe hoolota bittinnaa'anii turan kan walitti qaban ardhasi baroota hedduu tiksee gaarii kana dura kan turani hoolota isaa bittinneessaa faayidaa hoolota irraa argamu qofa itti fayyadaa gogaa isaanii foon isaanii nyaachaa turani Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis ardhas tiksee gaarii qabna nuti abbaa keenya abbaa Saawiroos mee galata galchaa waaqa keessaniif tiksee gaarii qabna hoolonni kun eessa turani kaleessa eenyutu barbaade hoolota kana yeeyyii harka turreerra of beekna saba waaqayyo tiksee gaarii odoo argachuu baanne tiksee gaariin osoo waaqayyo nu muuduu baate osoo aangoo kana nu kennuu baate ittiin qaanoomnu tiksee gaarii qabna warri abbaa kanatti qaana'an isaanillee ya'u nuti garuu ijoolleen isaanii ardhas abbaa nu tiksu qabna jenna galata galchaame waaqa keessanii abbaa nu tiksu qabna kan nurraan fagaanne qabna Addaam akkasiin ture dhugumatti salphina keessa ture aniif isinis immoo tiksee gaarii arganneeti har'a galma kanatti kan walitti qabamne bataskaana kana keessa kan jiraanne otoo tikseen gaariin kun jiraachuu baate fooliin isaanii osoo nutti urgaa'uu baate duukaa osoo bu'uu baanne otoo sagalee isaanii dhaga'uu baanne wangeelli kun har'a haguugamee gubbaa isaa dhunganna malee keessa isaan beeknu ture har'a afaan keenya niignee afaan keenya faarfannee haala kanaan ijoollee waaqayyoo ta'uudhaaf aangoo keenya akka jabeeffannu tiksee nu taasisaniif ammas galata galchaa eebbifamoo abbaa Saawiroos ba'uunat dhugumatti haasa'u waaqayyoo ana qofaa miti Addaam abbaan keenya jaalala waaqayyoo inni guddaan isarraa fagaatee ture sana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin sanyiin Addaam hundumti isaa argateera jaalalli waaqayyoo nurraa fagaatee ture maaliif jennaan gadda keessa namni jiru jaalala hin qabu hin qabaa mee waaqayyo jaalala biyya keenyaafis nuuf haa kennu amiin jedha tokkummaa keenyaaf nuuf haa kennu yaa'ii kanaaf nuuf haa kennu magaalaa keenyaaf nuuf haa kennu Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf addunyaadhaaf waaqayyo jaalala isaa nuuf haa kennu jaalala nuuf kenne waaqayyoon ilma isaa tokkicha jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akkuma dubbifnu waaqayyoon biyya lafaa kana akkasumatti ilma isaa tokkicha hanga dabarsee kennutti jaallatee nuun jedha ilma isaa tokkicha inni waaqa ture waaqa bira ture jecha kan ture dhugumatti waaqa kan ture inni dabarfamee nuu kenname ilmi waaqaa waaqni ilmaa dhugumatti saba waaqayyo jaalala waaqayyootiin arganne cubbamoota taanee osoo jirru kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 5 irratti yoo dubbisne maal jedha lakkoofsa 7 kaasnee osoo cubbamoota taanee jirru balleessitoota taanee osoo jirru waaqayyoon ilma isaa tokkicha dabarsee nuu kennuun biyya lafaa kana jaallateedhe kana qofaa miti garaan durboo Maariyaam akkuma wal beeknudha isheenis nurra hadda miti yoon akkana isiniin jedhu namuma akka keenyatti durbee Maariyaam samiirra miti kan gabbuute qilleensa miti isheen dhuguma nama biyya lafaa kanarratti dhalattee filannoo waaqayyoo keessatti guddatteedha eegumsa waaqayyoo keessatti kan jiraattedha durboo Maariyaam meelaalaa gadameessi ishee waaqa iddoo hundumaa jiraatu gooftaa iddoo hundumaa jiraatu akkamiin baachuu danda'e laata yaa saba waaqayyoo kun jaalala waaqayyooti kanaaf maal qabna galata malee galata galfadhaame waaqa keessanii kana malee homaa hin qabnu kanaaf yaa saba waaqayyoo dhalachuu Kiristoositiin gadda keessaa baanerraa salphachuu Kiristoositiin gadda keessaa kabajatti ceenerraa
dhugumatti isa waaqayyo nama ta'uu isaatiin lammaffaa deebinee Addaam isa jalqabaa isa kufaatiin dura ture sana isa gadda keessan turre sana isa taanerraa har'a deebinee garuu dhugumatti isa waaqayyo sana keessa jirraayi. Gammachuu waaqayyotti ni baase. Gammachuu tikseeni horii gola loonii keessatti gammadanii har'a qabnaa nuti. Osoo qarshii qabnu, osoo beekumsa qabnu, osoo biyya qabnu, osoo amantaa qabnu gaddi nurra naanna'aa hin jiru. Maaliif taananii waaqayyo irraa goraa jirra? Waaqayyo irraa fagaachaa jirra. Bara dargaggummaa keenya isa yaadachuu dhiisaa jirra. Qalbii jijjiirrannee foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee isa wajjin jiraachuu dhiisnee ilaalcha biyya lafaa kanatti dhabnee jirra. Kun immoo gadda keenya gadda irratti dabala. Rakkina keenya irratti rakkina dabala. Iyyummaa keenya irratti iyyummaa dabala. Walloluu keenya irratti dhugumatti lola dabala. Waaqayyotti dhiyaannee dhugumatti dhalachuu isaatiin gammachuu gooftaan nu kenne kanatti dhiyaannee dhugumatti yaa saba waaqayyo ammeenya biyya lafaa kanarraa fagaannee qajeelfama mana amantaa keenya wangeela keenya dhugaa keenya amantaa keenya qabannee jireenyaaf biyya lafaa kanarra akka jiraannu waaqayyo nu haa taasisu. Jireenyaaf akka jiraannu waaqayyo nu haa taasisu. Ilaalcha biyya lafaa kana kunnee isa nu gaddisiisu ilaalcha sobaa ilaalcha daabiloos ofirraa cabsinee nutoo abbaa qabna kan nu biraa hin hamne yeroo hundumaa yaa ijoollee koo kottaa amantaa keessan baradhaa jiraadhaa gammachuu dhalachuu isaatiin Kiristoosni kennetti gammadaa. Eenyumtuu akka qomoo lammaffaatti sin lakkaa'uu hin qabu. Isin ijoollee isaatii isa sin jaallatee gola loonitti dhalate isa waaqeffadhaa. Durbee Maariyaam ishee kabajaa qulqulloota kabaja kennaa ulfina laadhaa. Mana amantaa keessanitti qomoodhaan qooqaan osoo waliin qoodini wal jaalachaa jiraadhaa. Abbaan hin jedhan abbaa isaa wiroos qabna waan ta'eef har'as isaan gidduu keenyatti yeroo hundumaa deddeebi'anii umurii dheeraadhaan akka nu tajaajilan nutis immoo sagalee isaanii akka dhageenyu waaqayyo hunduma keenya nu haa taasisu. Gadda keenya waaqayyo nurraa haa cabsu. Gammachuutti nu haa ceesisu. Ayyaanni kun ayyaana gammachuu nuuf haa ta'u. Warra gaddan yaadanchaa warra beela'anii laacha fi warra daaran uffisaa qofaa keenya osoo hin ta'in warra gadda keessa jiran Kiristoos akka gadda keessaa nu baase warra beeluu keessa jiran beeluu keessaa haa baafnu. Warra dheebuu keessa jiran dheebuu keessaa haa baafnu. Warra rakkina keessatti dhibee keessatti kufan ilaalcha biyya lafaa kanaatiin wal xaxaa wal nyaachaa jiran isaaniifis wangeela kanaan akka qaqqabnu Waaqni qulqullootaa hunduma keenya nu haa gargaaru. Kadhannaan abbaa keenyaa abbaa isaa wiroos hunduma keenya wajjin haa ta'u. Waaqa nu barsiisee ayyaana keenya akka kabajannu nu taasise gidduu keenyatti argame haala miidhagaa fi ho'a kanaan akka isa waaqeffannu nu taasiseef galannii fi oqubaan guddaan haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha eeyyee dhalate fayyisaan addunyaa ati fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhalate fayyisaan addunyaa dhalate
Fayyisan addunyaa dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha dhuguma dhugaadha eeyyee dhalaate fayyisan addunyaa dhalaate fayyisan addunyaa eeyyee dhalaate fayyisan addunyaa dhalaate fayyisan mooraa horii keessa mooraa horii keessa mooraa horii keessa mooraa loonii keessa mooraa loonii keessa dhalaate mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa 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 dhalaate Amaanu'el 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 mooraa loonii keessa 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 dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el mooraa loonii Amaanu'el mooraa loonii keessa 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 dhalaate Amaanu'el mooraa loonii keessa dhalaate Amaanu'el